Thank you. Question for Dr. Naik. Amma dabareen obboleettii teenyaati. Kanaafuu maayikii duubarraa fuuna. Obboleettii gaafii Dr. Zakiriif qabda moo Dr. William Campbelliif qabda? Gaafii keetti fufuu ni dandeessa. My question is with Dr. Zakir Naik. The Christians explain the concept. Eyyen tole gaafii ko Dr. Zakiriifin qaba. Kiristaanni yaadrimee sadi tokkummaa ibsu karaa saayinsawaa taheen fakkeenyaaf bishaan kennuudhaan kunis haala sadi jabaa dhangala'aa fi gaazii bifa bishaanii qorraa fi danfaa tahuu danda'an haaluma wal fakkaatuun waaqni tokko waaqa sadi tokkummaa qabu abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluudhaan ibsan kun saayinsawaadhaan sirriidha. Just a comment before I give the answer. We should not tempt God. Yaada tokko qofa osoon deebii hin kennin dura waaqayyoon qoruu hin qabnu, waaqayyoon jala qoqqotuu hin qabnu, waaqayyoon qorachuu hin qabnu. Asitti garuu waaqayyoon qorachaa jirra. Miti ilma namaa qorachuu dandeessa, garuu waaqayyoon qorachuu hin dandeessu. Waaqayyotti amannaan waan summii qabuyyuu yoo nyaatte humaa sin godhu sin ajjeesu yoo inni si ajjeesa jee malee. Waaqayyoon Rabbiin sirrii tahuu isaa ni beekna. That every believer can speak. We are testing you whether you are a believer or not. Coming to the question. Amma gara gaafii obboleettii dhufa. Akka kiristaanonni saayinsiidhaan yaadrimee sadan tokkummaa mirkaneessuu dandeenya jedhanii akka gaafatan jiran akka akkamitti bishaan haala sadi keessatti jajjaboo dhangala'oo fi gaazii akka ta'e nu mirkaneessitaa jedhan. Akka bubbee bishaanii fi danfaa ta'uu danda'a. Kanaaf haaluma wal fakkaatuun waaqayyoon bifa sadan abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu akka ta'e ni beekna jettee obboleettiin akkamitti deebii kennuu dandeessa kunis saayinsiidhaan sirriidha jettee gaafatte. Saayinsiidhaan bishaan bifa sadan jajjaboo dhangala'oo fi gaazii ingiliffaan aayisii bishaan jajjaboo yoo danfisan yoo danfaa ta'e akka gara dhangala'ootti jijjiiramu ni beekna. Waliigalaan garuu saayinsiidhaan qaamni bishaanii akkuma jirutti akka hafullee ni beekna. H2O atoomoota haayidroojiinii 2 fi atoomoota oksijiinii 1 qaamonni sun akkuma duraanitti hafu. Warri hundeessan akkuma jirutti hafu. Bifaawwan jijjiiramaa itti fufu rakkoon hin jiru. Mee yaadrimee sadan tokkummaa abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu bifa jedhuun haalaallu bifa jijjiiramaa okay tolemee falmiidhaaf haa jennu walii haa gallu falmiidhaaf qaamni sun ni jijjiirama. Amma fakkeenyaaf waaqayyoo fi hafuurri qulqulluun hafuura irraa kan uumamanidha. Ilmi namaa foonii fi lafee irraa kan uumamedha. Tokkoo miti. Ilmi namaa nyaachuu barbaada. Waaqayyoon nyaachuu hin barbaadu. Jiraachuuf tokkoo miti. Kanaas Yesuus Kiristoos nageenya isarra haa ta'u ofii isaatii wangeela Luqaas boqonnaa lakkoofsa 24 lakkoofsa 36 haga 39 inni akkas jedha. Kunoo harkaa fi miila koo ilaalaa na qabadhaa ilaalaa hafuurri foonii fi lafee hin qabu jedha. Innis akkas jedha harkaa fi miila koo kunoo ilaalaa hafuurri foonii fi lafee waan hin qabneef na qabadhaa ilaalaa jedha. Innis harka isaa kannee isaanis ni argan isaanis baay'ee gammadan. Innis akkas jedha foon nyaachuu barbaada qurxummii bilcheeffamee fi damma tokkos nan barbaada. Innis ni nyaata hannanii fi maal mirkaneessuufi inni waaqayyoo akka hin turre mirkaneessuufi waaqayyoon akka hin taane mirkaneessuufi inni nyaatee innis foonii fi lafeedha. Hafuurri foonii fi lafee hin arganne kun immoo abbaa fi ilma hafuurri qulqulluun abbaa Yesuus Kiristoos nagaan isarratti haa ta'uu fi hafuurri qulqulluun waaqa hundumaa danda'u ta'uu isaa saayinsiidhaan akka hin danda'amne mirkaneessa. Akkasumas yaadrimee sadan tokkummaa jechi sadan tokkummaa jedhu macaafa qulqulluu keessatti bakka kamittiyyuu hin jiru. Jechi sadan tokkummaa jedhu macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Quraana keessa garuu ni jira. Quraanni suuraan isaa boqonnaa lakkoofsa 4 keeyyata lakkoofsa 170 keessatti takka keessatti akkas jedha. Sadan tokkummaa hin jedhinaa
jecha afaan arabaa dhiisaa isiniif irra wayyaa jedha. Sadan tokkummaa suuraa maa'idaa boqonnaa lakkoofsa 5 keessatti lakkoofsa 73 keessatti ni jira. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Kufrii hojjechaa jirtu, arrabsoo hojjechaa jirtu, warri rabbiin tokko keessaa sadi jettan, waaqa sadan tokkummaadha jettan. Yesus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'uu waaqayyoodha jedhee hin beeku. Yaadrimeen sadan tokkummaa macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Keeyyatni yaadaa sadan tokkummaa jedhutti dhihoo ta'e ergaa Yohaannis lakkoofsa 1ffaa boqonnaa lakkoofsa 5 lakkoofsa 7 kan akkas jedhudha. Samii irratti kan ragaa ba'an sadi waan ta'aniif abbaan dubbii fi hafuurri qulqulluun isaanis sadan tokko. Garuu yoo dubbiftan River's Standard Version hayyoota 32 fooyya'e. Hayyoonni kiristaanaa kan sadarkaa olaanaa qaban waldaa hojii gamtaa adda addaa 50 kan deeggaraman akkas jedhu. Keeyyatni macaafa qulqulluu kun ergaa Yohaannis lakkoofsa 1ffaa boqonnaa lakkoofsa 5ffaa lakkoofsa 7ffaa interpolationidha. Ammas concentration and fabrication kun maal jechuudha? Macaafa qulqulluu keessatti darbatameera. Yesus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu waaqayyummaa jedhee hin beeku. Macaafa qulqulluu guutuu keessatti dubbiin shakkii tokko illee hin jiru. Bakka Yesus Kiristoos nagaan isarratti haa ta'u ani waaqayyoodha yookaan bakka inni na waaqeffadhu jedhutti hin gartu. Yoo macaafa qulqulluu dubbiftan wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 14 lakkoofsa 28 keessatti caqafameera. Akkas jedha, abbaan koo na caala. Wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 10 lakkoofsa 29 abbaan koo hundaa caala. Wangeela Maatiyos boqonnaa lakkoofsa 12 lakkoofsa 28 ani hafuura waaqayyootiin seexaanota nan baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 11 lakkoofsa 20 ani quba waaqayyootiin seexaana nan baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 5 lakkoofsa 30 ani ofii kootii humaa gochuu hin danda'u. Ani ofii kootii humaa gochuu hin danda'u. Akkuma dhageen nan farada. Firdiin koos qajeelaadha. Ani fedha abbaa koo malee fedha koo hin barbaadu. Namni fedha koo osoo hin taane fedha waaqayyoo jedha. Namni fedha waaqayyoo barbaadu muslimaadha. Muslima jechuun nama fedhii isaa rabbii ol ta'e jala galche jechuudha. Yesus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u fedha koo osoo hin taane fedha waaqayyoo malee jedha. Muslima ture. Ergamtoota waaqayyoo jajjaboo keessaa tokko kan ta'e ture. Alhamdulillah akkas ture. Ni amanna. Dinqiidha. Giddu seenummaa dhiiraa tokko malee akka dhalate ni amanna. Namoota du'aniif jireenya akka kenne ni amanna. Hayyama waaqayyootiin namoota jaamaa ta'an ni dhalatanii fi namoota dhukkuba naadiitiin qabaman hayyama waaqayyootiin akka fayyise ni amanna. Yesus Kiristoos nageenya isaaf haa ta'u ergamaa waaqayyoo isa humna guddaa qabu keessaa tokko akka ta'e ni amanna ni kabajna. Garuu inni waaqayyoo miti. Akkasumas qaama sadan tokkummaa miti. Sadan tokkummaa hin jiru. Quraanni akkana jedha. Jecha afaan arabaa inni rabbiin tokkicha jedhi. Qul huwallahu ahad. Say he is Allah one and only. Before we have the next question from the mic here,